Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota viidiyoo kana marti keessanuu na bira baay'ee nagaadha galata rabbi. Okay, ammallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya kanarraa keessatti maal ilaalla? Haala ittiin waastaappii keenya iimeela ittiin fayyadamnu jechuudha. Iimeela keenya gara waastaappiidhaa qaxxaamursinee kan ittiin fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Waastaappiin dirqama iimeela qabaachuu qabdi. Gaafa iimeela hin qabaatin nu rakkisti jechuudha. Kontaaktiin namoota wajjin haasofnuu fi dokumantiiwwan garaagaraa qabdi miti kun hundinuu nu jala haqamuu danda'a waan ta'eef kanaafuu waastaappiin dirqama iimeela qabaachuu qabdi jenne. Kanaaf akkamitti akka iimeelaa fi isii walitti galfannu sirriitti nu hordofaa isiniin jechuu barbaada. Okay, amma waastaappii seenname. Waastappii erga seenne bifa kanaan kanatu jechuudha. Bifa kanaan profaayila keenyatu profaayila waastappii keenya jala seenna. Profaayila waastappii keenya jala erga seenneen booda maal goona? Akka wanti isa jiru kanarra dhoyina jechuudha. Akka wanti isa jiru kanarra gaaf dhoyine. Okay, ammallee isa dhoyina. Okay, isa kana dhoyina. Isa gubbaa kana osoo hin ta'in security notification kan jiru osoo hin ta'in isa lammaffaa kanarra dhoyina jechuudha. Inni jala akkaataatti lakkoofsa yookaan immoo nombora jijjiirani jechuudha. Isa kanarra dhoyina. Kanarra gaaf dhoyinu sirriitti na wajji hordofa. Yeroo duraatiif ilaala sirriitti. Waastappii keenya jala gasseenna. Waastappii keenya jala gaaf gasseenne wanni nuti bakki nuti dha'uu qabnu kuno bakka qo'an akka qulfitti fuula gad deebisan maqaa keenya jalatti aanti jechuudha. Isa kana gad dhoyina. Gaafa isaan gad dhoyine isa filanna waa meeqa nu fida? Waa 5 nu fida. Waa 5 keessaa tokkoffaa lammaffaa irratti dhawanna jechuudha. Gubbaa gaaf galakkoofna. Isa kanarra dhoyina. Okay, ankiyya iimeela akka isa jira waan ta'eef raayitii gootee jirti jechuudha. Amma ilaala raayitii gootee jirti. Kanaafuu iimeela kiyya kana irraa cufee isin argisiisa. Irraa cufee isin argisiisa. Okay, amma irraa cufee mee amma seenee wajjin ilaalla jechuudha. Ittiin deebi'a. Okay, kun akkana na argisiisa jechuudha. Amma reefu akkanaa miti. Kanaafuu amma armaan dhawa jechuudha. Okay, asirratti maal na gaafata? Asirratti wanni beekuu qabdan paatarnii hin daganne piinii jechuudha. Piinii hin daganne dirqama itti godhachuun isinirra jiraata. Kan yeroo kamuu hin daganne jechuudha. Piinii itti godhadhuudha waan piinii duraanii qaba waan ta'eef ammallee na gaafata. Okay, amma kunoo na fudhatee jira jechuudha. Erga na fudhateen booda maal na gaafata? Iimeela kee itti galchi naan jedha kunoo laan. Iimeela kee itti galchi naan jedha. Amma iimeela kootiin itti galcha. Okay, ammallee iimeela kee itti deebisi naan jedha. Iimeela kee jaayiza waan ta'eef iimeela kootiin waaw amazing. Kunoo jala kanaan dan godha jechuudha. Danii inni naaf fide kanaan dan godha. Amma kunoo raayitii tahee jira jechuudha. Waaw. Kalaas amma waastaappiin keessanii wooma takka jechuudha gana yoon inni abdee jedhees gaafa haaromsitan wanni takka kan inni isin rakkisu tokkolleen hin jirtu jechuudha. Wanni kontaaktiin keessan cuftin iyyuu akkasumatti isinii deebite waan ta'eef. Kanaaf bifa kanaan iimeelii itti galfachuun baay'ee takka barbaachisaadha jechuudha. Hayyee galatooma viidiyoon keenya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti dhufnu turtii gaarii isin hawwa.